Hi guys, welcome to Arrama Microeconomics waan part 2 ordinary utility theory isiniif qabattee dhufeera. Warri haaraa taatan subscribe godhaa. Barattoonni microeconomics fudhattan departmentii economics akkasumallee departmentii business related ta'an hedduurraa warra koorsii kana fudhattan viidiyoon kun isiniif baay'ee isin fayyada. Channel kana subscribe gochuudhaan waliin turaan isiniin jedha. Egaa nama laallu ordinary utility theory dha. Akkuma beekamu kanaan dura cardinal utility theory ilaalleerra viidiyoo waanii gadhiifameeru tureera. Isa dhaqxanii check gochuu dandeessu. Inni kun viidiyoo lammaffaadha ordinal utility theory kan jedhu. Egaa eegallu ordinal utility theory according to the ordinalist school utility is not measurable in cardinal numbers, rather the consumer can rank or order the utility derives from different goods and services. Akka ordinary utility approach ittimmo utility is not measurable in cardinal numbers. Akka cardinal sana one utils two utils irraa arganne irranne utility tokko utility lama arganne irranne himuu hin dandeenya. Utility arganne sun orderliidhaan himuu dandeenya. Fakkeenyaaf buna dhuguu fi shaayii dhuguu keessaa kamtu irra satisfy yoo na godhan jedhe orderliidhaan ibsuu hin danda'a. Jalqabarraa buna naa wayyaa. Ittaansee lamaffaarratti immoo shaayii raanki gochuu dandeenya. Isa kanatu irra satisfy na godhe jennee raanki gochuu dandeenya. Orderliidhaan kaa'uu dandeenya malee bunarraa utility amma kanaan argadhenne lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyu. Unity utils jedhamu sun fayyadamne lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyu kan jedhu ordinal utility theory. Here utility is not quantitative or numerical value. Lakkoofsaan ibsine utility amma kanaan argadhe jechuun numerical value fayyadamne ibsuu hin dandeenyu. Is not possible for consumer to express the utility of various commodities they consume in absolute terms like 1 util, 2 utils or 3 utils. But it is possible to express the utility in relative terms. Relative terms fayyadamne orderliidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota sadii the consumer can rank commodity in the order of their preference, first, second, third. Wantoota garaagaraatu dhiyaate yoo ta'e isaan keessaa jalqaba irratti more kan na gammachiisu isa kana. Ittaansuudhaan isa kanatu satisfy na godha. Ittaansuudhaan isa kana jennee orderliidhaan kaa'uu dandeenya malee lakkoofsaan utility amma kanaa irraa argadhe jennee cardinalii akka cardinal utility approach sunitti ibsuu hin dandeenyudha. Inni kun immoo ordinal utility theory ni jechuudha. Assumption of ordinal utility theory inni jalqaba assumptionoonni ordinal utility theory keessa jiru consumer rational. Inni kun assumptionii cardinalii keessas jirudha. Consumer rational. Consumer is rational jechuun the main objective of the consumer is to maximize his satisfaction. Consumeriin tokko kaayyoon isa main objective isa maximum satisfaction argachuudha jechuudha. Consumer is rational jechuun itti akkasii. Inni lammaffaa utility is ordinal. Utility is not absolutely cardinally measurable. Utility ordinally dha malee absolutely ወይ ደግሞ cardinally measurable miti. Kana jechuun one utils two utils enne ibsuu hin dandeenyu kan jedhudha. Assumption in ordinal utility theory. Kanaafuu utility is not cardinal, it is ordinal. According to assumption of ordinal utility theory. Inni sadaffaan diminishing marginal rate of substitution. It is the rate at which consumer is willing to substitute one commodity for another commodity so that his total satisfaction remains the same. Diminishing marginal rate of substitution jechuun the same satisfaction, the same utility drive gochuudhaa fi hammitti commodity tokko commodity biraatiin bakka buusaa deemu diminish ta'aa deema, hir'achaa deema. Fakkeenyaaf namni tokko burtukaana 5 fi muuzii 2 irraa satisfaction inni argatuu fi burtukaana 5 irraa hir'isee burtukaana 4 godhe muuzii 3 irraa satisfaction inni argatu waluma qixa yoo ta'e income limitation qabata sababa jirutti consumption isa tokko dabala. Burtukaana muuzii yoo ta'e burtukaana baay'ee barbaada yoo ta'e amma muuzii fayyadamu irraa irraa deemeetini muuzii irraa burtukaana akka buufatu. Burtukaana baay'ee fayyadamuu barbaada yoo immoo burtukaana baay'ee konsumii yeroo godhu hamma muuzii fayyadamu immoo hin hir'isa. Lamaan isaanii wal qixa dabaluu hin danda'u. Maaliif budget limitation hin jira. Birrii amminni irratti baasu birrii dhaabbataa yoo ta'e birrii limited ta'e qabaa jechuudha. Budget constraint waan jiru. Kanaafuu hammitti namni tokko
consumption isa tokko commodity biraatiin bakka buusuu danda'u diminish ta'aa deema. Kun immoo maal irratti total satisfaction and remain the same ta'arra total satisfaction is remain the same ta'arra hammitti commodity biraatiin bakka buusnee consume gochaa deemnu rating isa diminish ta'aa deema. Kana jechuun hir'achaa deema. Isa kana diminishing marginal rate of substitution ammas fuulduratti ilaalla waan ta'eef rakkoon qabu. Narfafan the total utility of consumer is measured by the amount or quantity of all items he or she consumes from his or her consumption basket. Total utility amount or quantity of all items he or she consumes from his or her consumption basket. Total utility hunda sarratti kan hundaa'udha. Isa ta'e irraa utility waan tokko waan garaagaraa irraa argannu just akkuma isaa ordinaalee sun total utility jechuun utility tokkoon isaa arganne walitti dhufee total utility ta'a jechuudha commodity garaagaraa yeroo consume goonu. Assumption in number transitivity and the consistency of choice. Transitivity jechuun if A is greater than B and B is greater than C then A is greater than C. Commodity sadeetu jira yoo ta'e wanti gudiin nuti consume gochuu dandeenyu wayi ABC yoo jedhamani A fi B keessaa A filanne yoo ta'e B fi C keessaa immoo B filanne yeroo ta'e by default A fi C keessaa A dha kan nuti filanne jechuudha. Kun transitivity jedhama. Consistency immoo if A is greater than B one period should not be B is greater than A or be equal to B for another period. Consumeriin tokko prefer yeroo godhu ani inni prefer godhe jijjiiramaa hin deemu. Takka A filate takka immoo B filachuu hin danda'amu. Gudiidhuma filate sun isumaan itti dhufaa jechuudha. Yeroo tokkotti A fi B keessaa A filate yeroo biraatti immoo B filachuun hin danda'amu jechuudha. Hin jiru jechuudha as keessa assumption isaati. The ordinary utility approach is explained with the help of indifference curve. Concept indifference curve tokko nama kan laallu ta'a. Ordinary utility approach indifference curve fayyadamuudhaan explained ta'a kan jedhudha. Therefore, ordinary utility theory is also known as indifference curve approach. Indifference curve maal kan jedhu ilaalama. Ordinary or indifference curve approach. Indifference set or schedule. Indifference set or schedule is combination of goods for which the consumer is indifferent. Combination of different goods or combination of two commodities for which the consumer is indifferent. Indifference set jechuun kanadha jechuudha. Combination commodity waan lama kan consumer sun irratti indifferent ta'e jechuun kan lamaan isaayyuu equal satisfaction nama suniif laatu jechuudha. Fakkeenyaaf it shows a various combination of goods from which the consumer derives the same level of satisfaction. Fakkeenyaaf bundle A, bundle B, bundle C, bundle D kana keessa orange baananaa jiraatu. Kana jechuun akka example kanaatti according to this example consumeriin tokko AC yoo fayyadame, baas yoo fayyadame, caas darratti the consumer is indifferent jechuun equal satisfaction argata. Aarraas, baarraas, caaraas, darraas. Baandilii A yoo fayyadame peestaalii garaagaraa afurtu jiraatu. Peestaalii isa tokko keessaa orreenjii tokkoo fi baananaa 10tu jira. Peestaalii sattaanu keessaa baandil B'n immoo orreenjii 2 baananaa 6tu jira. Sattaanu keessa immoo orreenjii 4 baananaa 3 jira. Kan ittaanu keessa immoo orreenjii 7 fi baananaa 1 jira. Konsumeriin tokko kan arfan keessaa tokko filadhu yoo jedhame Aasii yoo filate, baasii yoo filate, caasii yoo filate, daasii yoo filate qixuma isa gammachiisa. Equal satisfaction isaaf laata taanaani seetonni kun indifference seetiidha jechuudha. Seetonni arfan kun A, B, C, D indifference set or schedule jedhama. Maalla equal satisfaction laata consumerii suni arfan saayyuu. A yoo filate orreenjii tokko baananaa 10, A filate orreenjii tokko baananaa 10 argachuunii fi B filate orreenjii 2 baananaa 6 argachuun qixuma nama sun gammachiisaa jechuudha. Seetonni akkasittiin equal satisfaction nama laatanii indifference set jedhamu jechuudha. Kanuma immoo karbiitti jijjiirree yoo kaasne giraafii isaa yoo kaasne indifference karbii uumaa jechuudha. Kanaafuu indifference karbii is graphical representation of indifferent schedule. Indifference set sun yookiin indifferent schedule sun graphical represent gonoonni bifa kanaani indifference karbii uuma. Indifference karbii jechuun immoo indifference karbii shows different combinations of two goods which yield the same utility or level of satisfaction to the consumer. What does it mean? Indifference curve jechuun different combination of two goods. Combination two goods jechuun akkuma isa duubaatti ilaalle.
Al takka oranjii tokko baananaa lama ta'uu danda'a. Mee B irratti oranjii lamaa fi baananaa jira. Mee C irratti immoo oranjii afurii baananaa sadii. Combination of two gudii lama jira oranjii fi baananaa. Combination isaanii garuu gargaara. Yeroo tokko oranjiin tokko baananaa kudhan. Gara baattuu dhufne immoo oranjii lama baananaa akkas jijjiiramaa deema. Kun hundi isaayyuu jijjiiramuyyuu the same satisfaction nama suniif kenna taanaanii karbiin jara kana wal qunnamsiisu indifference kaar jedhamu. Kun amma irratti karaa kana y axis irratti baananaa jira. X axis immoo gadiin oranjiidha. Irratti B irratti C irratti D irratti equal satisfaction argata. Kanaafuu indifference karbii jedhama. Karbiin A B C wal qunnamsiisu kun indifference karbii jedhama. Maala yoo A ta'e qixxaatiin oranjiin tokko baananaan immoo kudhan qixxaatiin. Kanaafuu yoo baatti dhufne immoo baananaan 6 oranjiin 2. Yoo caatti dhufne baananaa 3 oranjii 4. Yoo daatti dhufne baananaa tokko oranjiin 7. Garuu konsumeriin tokko A pointii 8 fayyadamu, pointii B irrattis fayyadamu, pointii C irrattis, pointii D irrattis yoo fayyadame he is indifferent on all these points yoo ta'e indifferent jechuun equal satisfaction hundarraa argata taanaanii tokko keessaa filachuu hin dandeenyu. Hundarrattuu as yoo ta'e ilma isaa ta'u, baas yoo ta'e ilma isaa ta'u taanaanii indifference karbii uume jechuudha. Kun karbiin kun indifference karbii jedhama. Indifference curve shows different combination of two goods which yield the same utility or level of satisfaction to the consumer. Different combination of two goods which yield the same utility or level of satisfaction. Then a set of indifference curve is called indifference map. Indifference curving garagara walitti yoo dhufe indifference map jedhamu. Fakkeenyaaf asirraa karaa mibbaa baananaadha. Waaksii irra kan jiru, X irra immoo oranjiidha. Indifference karbiin inni jalqabaa indifference karbii waan kunuuti tokko jira. Lamaffaa irratti indifference karbii tuutu jira. Sadaffaa irratti indifference karbii 3 jira. Kuni indifference karbiin garaagaraa walirratti iddoo tokkotti yoo akkanatti graafii tokko irratti ka'e indifference maappii uumaa jechuudha. Indifference karbii waan irratti equal level of satisfaction argata jechuudha. Indifference karbii waanii fi indifference karbii tuu irratti garuu equal level of satisfaction argata jechuudha. Indifference karbii waanii qobaasaa kan of danda'edha. Indifference karbituun qobaasaa kan of danda'edha. Kanaafuu namni tokko filadhu doo jedhamee kan filata indifference karbii sirii argata. Indifference karbii sirii fayyadamachuun more consume godha, quantity hedduu consume godha jechuudha. Indifference karbii sirii irratti hammi baay'ee baananaas hammi oranges guddaadha. ስለዚህ higher level of satisfaction kan namni argatu higher indifference karbii. Higher indifference which means indifference karbii series. So indifference curve series is greater than indifference curve 2 greater than indifference curve 1. Nama tokkoon consumer tokkoon filadhu indifference curve 1 immoo indifference curve 2 immoo indifference curve 3 si wayyoo jettanii indifference curve 3 filatu. Isa taanoo indifference curve 2 taanoo indifference curve 1 because indifference curve 1 the least satisfaction kan kennudha jechuudha. Kanaafuu total indifference map jechuun indifference curve garaagaraa graafii tokko irratti bifa kana yeroo qabu indifference maappii uumaa jechuudha. Properties of indifference karbii haa ilaallu. Indifference karbiin propertii maal qabaa kan jedhu. Inni jalqabaan egaa indifference karbii jechuun pointiitti konsumeriin tokko equal satisfaction argatu from different combination of two goods. So indifference karbii have negative slope. Assumption of constant utility along indifference curve jechuudha. Negative slope jechuun tokkichi yeroo dabalu tokkichi hin hir'ataa jechuudha dirqama. Fakkeenyaaf mee asirratti ilaallu duubatti deebiin indifference curve kun A, B, C, D negative slope qaba jechuun consumption baananaa yoo daballe consumption orange dirqama hir'ata. Lamaan isaa wal faana dabalachuun hin danda'amu. On the same indifference curve. Indifference curve tokko irratti baay'inaan baananaa fayyadamus dabaleen baay'inaan orange fayyadamus nan dabala waan hin danda'amu. Because budget limitation jira. Karbii kana qofarra fayyadamna waan ta'eef. A irratti pointii A irratti konsuumaan godha yoo namni tokko baananaa 10 fi orange tokkodha inni fayyadamu. Gadi dhufee pointii B itti osoo garuu baananaa 6 fi orange 2 fayyadamu. Hammi baananaa inni fayyadamu kan eecaal hin hir'ate B irratti. Orange inni fayyadamu garuu ni dabale. Kanaafuu negative slope qabachuun yeroo inni tokko consumption isa tokko hir'atu consumption isa tokko immoo ni dabala. Commodity kana keessa baananaa orange keessa baananaa more fayyadamuu barbaannaa ta'e orange immoo hir'isuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti
irraa biitti yeroo dhufu baananaa 4 ofirraa hir'iseetinidha. Baananaa 10 fayyadama ture kan ture biitti yeroo siqu baananaa 4 ofirraa hir'ise. Orreenjii tokkitti dabalachuuf orreenjiin garuu eerratti tokko biirratti 2. Kanaafuu equivalentiidha jechuudha. Baananaan 4 gatiin baananaa 4 gatii orreenjii tokkitti ifaan equivalentiidha jechuudha. Kanaafuu tokko yeroo dabalu tokko irra ta'a jechuudha. Indifference karrabaaf negative slope jechuudha. Consumption commodity good waa'ee dabalaa ta'e consumption commodity good eegsa hin adda. Inni lammaffaa indifference curve isaa convex to the origin. Commodity isaa imperfect substitution for each other jechuudha. Convex to origin. Mee asii giraafii isaa kaasee isinitti agarsiisu convex jechuun maalla concave jechuun maalla kan jedhu kunoota indifference curve yeroo ka'u asitti commoditiin tokko karaa x commoditiin tokko karaa y jira yoo ta'e convex to origin jechuun kun bifa kanaan ka'a bifa kanaan akkas fakkaata. Kun convex indifference curve kana fakkaata jechuudha. Convex to origin. Concave jechuun garuu faallaan isa kanaa kun gubbaarraa asii gadi akkas ta'adoo ta'eeraatu inni kun concave jedhama. Inni lammaffaa irratti ani kaase kuni concave to originidha jechuudha inni kun. Inni jalqabaa garuu inni jalqabaa kun garuu convex to originidha. Kun immoo maal eegsisaa? Convex ta'uu jechuun maal jechuudha? What does it mean? Convex jechuun convex ta'uunsaa commodities are imperfect substitution for each other. Imperfect substitution for each other jechuun akkuma dura isinitti hime consumption isa tokko dabaluudhaaf consumption isa tokko biraa hir'isuu qabaadheera. Yeroo hir'isutti wal qixa miti. Convex jechuun commodities are imperfect substitution. That means not perfect substitution jechuudha. Imperfect substitution. Kana jechuun example duraa irratti duubatti deebi'ee isinitti agarsiise 20 irratti baananaa 10 fi oreenjii tokko fayyadama. Difference curve kanarratti. Yoo pointii baatti dhufe garuu baananaan inni fayyadamu 6 ta'ee oreenjiin isaa 2 ta'a. Baananaa 10 ture 6 irra taa'u. Baananaa 4 luus godhe. Oreenjii tokkitti dabalachuuf tokkorraa 2 ol guddisuuf. Kanaafuu baananaa oreenjiin tokkittiin baananaa 4 represent gooti. Perfect substitute yoo ta'e raate garuu oreenjii tokko qofa baananaa tokko qofa luus godhee oreenjii tokko dabalatu ture. Baananaa tokko qofa dhiisee oreenjii tokko qofa dabalatu ture. Utuu perfect substitute ta'eera. Amma garuu imperfect substitute wal caala vaaliuun commodity lamaanii wal caala jechuudha. Qixa miti. Baananaa tokko luus godhee oreenjii tokko argachuu hin danda'u. So baananaa 4 luus godhee oreenjii tokkotti dabalachuu. Kun concave ta'uusaa kan agarsiisu kanaan convex ta'uusaa kan agarsiisu kanaa jechuudha. Imperfect substitution to each other ta'a jechuudha. Kun inni kan biraan convex ta'uusaa kan agarsiisu assumption of diminishing marginal rate of substitution. What does it mean? Diminishing marginal rate of substitution jechuun akkuma dura kaasee ammas qasumattan deebi'a reetiin isa tokkoon bakka buusuu ta'uusaa asiin gadi irrachaa deemu. Marginal rate of substitution jechuudha. Kuni iddoo arradha ta'eeti pointii A kanarratti orange baananaa 4 luus godheetiniin pointii B'tti darba. Maal oreenjii tokko argachuu. Baarraa caatti yeroo dhufu garuu 6 irraa 3tti dhufe. Baarraa caatti yeroo dhufu garuu 6 irraa 3. Kana jechuun baananaa 6 ture baarratti caarratti baananaa 3. Baananaa 3 luus godhee jechuudha biirraa asitti yeroo. Oreenjii garuu 2 argata. Iddoo kanatti arraa gara baatti dhufuuf baananaa 4 luus godhe oreenjii tokko dabalachuuf. Baarraa caatti dhufuuf garuu baananaa 3 luus godhe oreenjii 2 dabalata. Argitanii caarraa adaatti dhufuuf immoo baananaa 3 gara tokko baananaa 2 qofa luus godhe oreenjii 3 argate. Asitti makka waan vaaliyoon oreenjii caaleetu. Kanaafuu reetiin itti substitute ta'uusaa diminish ta'a. Jalqaba irratti baananaa baay'ee waan qabuuf yoo baananaa baay'ee sun yoo ofirraa hir'isee 10 irraa 6tti galee rakkoon qabu waan ta'eef baay'ee yoo ofirraa hir'isuu danda'a jechuudha. Siqee gara boodarra garuu hammi baananaa samma jalaa xinnaachaa deemu hammi inni itti baananaa luus godhee oreenjii immoo geen godhu rate of substitution isa diminish ta'a deemaa jechuudha. Maallaa baananaa 3 qabuuti hunda isaa kennuu hin barbaadu. Baananaa 3
baay'ee kennu carraan baananaa baay'ee of jalaa kennuu isaa dhiphata. Kanaafuu rate of substitution isaa diminish ta'a. Asuma amma A irraa gara Datti asiin gadi dhufu rate of substitution diminish ta'a jechuudha. Inni itti aanu higher indifference curves are preferred to lower. Isa kana akkuma dura isinitti hime iddoo kanatti indifference curve 3 irra preferred ta'a. Indifference curve 1 caala. Higher indifference curve jira taanaan high consumption dha jechuudha. Inni itti aanu indifference curve does not cross one another. Matuma indifference curve cross waliin godhu. Asitti kan agarsiise kuni dogongoo fakkeenyaaf inni kun sirrii miti jechuudha. Bifa kanaan iddoo kanatti pointii irratti cross wal godheera. Indifference curve matuma cross waliin godhu jechuudha. Kun amma dogongora ta'uu isaa agarsiisuudha. Kanas galee indifference curve doesn't cross one another. Itti aansuudhaani marginal rate of substitution kan ilaallu ta'a. Marginal rate of substitution is the rate at which one commodity can be substituted for another. The level of satisfaction remaining the same. Rate itti commodity isa tokko commodity biraatiin bakka buusu. Level of satisfaction the same ta'eetanii jechuudha. Fakkeenyaaf example duraa irratti rate ittiin baanana amma ta'e luus goone orange amma ta'e immoo argachaa deemnu. Ratiin kuni marginal rate of substitution jechuudha. Ratiin itti commodity tokko commodity biraatiin bakka buusne the same level of satisfaction itti argannu marginal rate of substitution jedhama. It shows a consumer's willingness to substitute one good for another while he or she is indifferent between the bundles. Egaa indifference curve irratti consumerin sun indifferent between two bundles. Kanaafuu marginal rate of substitution jechuun rate itti consumption isa tokko kan biraatiin bakka buusu jechuudha. Fedha isaati. Marginal rate of substitution of X for Y is defined as the marginal rate of substitution of X for Y is the amount of Y that person is willing to give up to obtain one additional unit of X. Marginal rate of substitution of X for Y jechuun amount of Y person is willing to give up. Hamma baay'ina Y personiin sun lose gochuudhaaf fedha qaba jechuudha. To obtain one additional unit of X. Unit of X tokkitti dabalachuudhaaf Y hammam lose gochuuf fedha qaba jechuudha. Marginal rate of substitution of X for Y jechuudha. Since one of the goods is sacrificed to obtain more of the other goods, the marginal rate of substitution is negative. Egaa gudii kan biraa tokko dabalachuuf product tokko consume gochuuf product isa kan biraa tokko immoo lose goona isa tokko sacrifice goona isa tokko immoo obtain goona waan ta'eef marginal rate of substitution is negative. Hence usually we take the absolute value of the slope. Negative waan nuuf absolute value isaa fudhannaa jechuudha. That means positive jirree fudhannaa jechuudha calculation irratti. Marginal rate of substitution jechuun can be expressed by the slope of indifference curve. Karaa biraa marginal rate of substitution means slope of indifference curve. Marginal rate of substitution of X for Y means number of units of Y given up. Hamma Y lose to over number of units of X gain. Hamma X argannu jechuudha. Asiin amma data asiin gadi yeroo deemaaru Y amma ta'e lose gochaarra amma Y irrachaarra amma X immoo obtain gochaa deema. X immoo dabalachaa deema jechuudha asiinis. Marginal rate of substitution of X for Y means marginal utility of X over marginal utility of Y dha jechuudha. Sababni isaa marginal rate of substitution of X for Y can be expressed as slope of indifference curve dha. Marginal rate of substitution jechuun slope indifference curve waan ta'eef. Slope of indifference curve waan ta'eef marginal rate of substitution of X for Y equal to marginal utility of X over marginal utility of Y. Kanaafuu moving from point A to B akka example itti yoo laalle point A irraa point B itti yeroo dhufu marginal rate of substitution of X for Y is irraa B itti yeroo dhufu Y ni 30 irraa 20 tti gala. Kanaafuu Y initially isaa 30 ture B irra yeroo ka'u 20 ta'e. Kanaafuu 20 irra 30 number of Y given up gubbaa irratti over number of units of X gained immoo arra baatte yeroo dhufu X arratti 5 ture baarratti gara 10 tti guddata. Wanti kanarratti 5 ture gara 10 tti guddata. Kanaafuu 10 irra 5 tti. 10 irra 5 20 irra 30 negatiiva 10 10 irra 5 wal qixa 2 ta'e jechuudha. To get one more unit of X
2 units of y required or sacrificed ta'a. Eedha gara biitti yeroo deemu 1 more unit of x argachuudhaaf 2 units of y sacrifice godha. 2 units of y lose ta'e 1 unit of x argama jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjetamuu danda'a. Calculation isaa marginal rate of substitution of x for y jechuun karaa biraa marginal utility of x over marginal utility of y ta'uusaa ishii kana hin dagatiina. Immoo exceptional indifference curves. Indifference curve anduraa ilaalleerra convex ta'uusaa ilaalleerra garuu yeroo hundammoo akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Indifference curve convex to the origin in the downward sloping. Indifference curve yeroo baay'ee isaa akkasii garuu immoo gosa garaagaraas immoo qabaachuudha. Kanaafuu exceptional kan ta'an akkam akka ifaa jira. However, the shape of indifference curve reflect degree of substitution between the two commodities. Ammaan bakka wal bubbaa deema degree of substitution isaati. Ni jalqaba perfect substitute. Yoo akka kana ta'e perfect substitute are goods which can be replaced for one another at constant rate. Give up the same amount of goodwill to get one additional unit of x. Perfect substitute yoo ta'e hammi y inni lose godhuu fi hammi x inni gain godhu wal qixaadha jechuudha. Constant ta'ee marginal rate of substitution isaa constant dha jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf inni jalqabaa kun paanaal A kan jedhu kuni bifa kanaan ambarraa'e downward sloping kan ta'e kuni perfect substitute dha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko nadaajii guuttachuuf waayira tootaal kan jedhudha. Moobilii irraa yookiin tootaalii irraa guuttachuuf lamaan sarara yoo guuttate qixuma differensiin qabu waan ta'eef bifa kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Wal caaluun qabu vaalii wal caaluun qabu waan ta'eef indifference curve waan indifference curve tu indifference curve jedhu perfect substitute dha jechuudha paanaaliin kun. Inni itti aanu perfect complements. Perfect complements are good which are to be consumed jointly at constant rate. There is no substitution possibility. Waan bakka wal bu'uu hin dandeenye. Lamaan isaanii qixuma kan fayyadamu substitute wal gochuu bakka wal bu'uu kan hin dandeenye. Fakkeenyaaf kophee luka mirgaa fi kophee miilaa kan mirgaa fi kan bitaa bakka wal bu'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf kophee miilaa isaa mirgaa bitaatiin bakka buusachuu hin dandeenye. Wantoonni akkasii perfect complement jedhamu. Fakkeenyaaf kun paanaal biin kuni y axis irratti right shoe x axis irratti immoo left shoe'dha. Bifa right angle-tiin akka ibsamaa jechuudha. Difference curve tu difference curve isaan kun bifa right angle-tiin barraa jechuudha. Perfect complement yoo ta'e graafiin isaa kana fakkaata. Inni itti aanu useless good. This shows the relationship between useless goods. Y axis irratti asiin outdated books. Useless good dha jechuudha. Outdated books nun fayyadu waan ta'eef useless good dha. X axis irra immoo food dha. Kanaafuu indifference curve keenya vertical ta'a jechuudha. Akkasii indifference curve waan indifference curve tu because y axis irra kan jiru inni kun waan nun fayyadneef jechuudha. Kanaafuu exceptional indifference curves kan jedhaman isaan kana jechuudha. Perfect substitute, perfect complement fi useless good. Indifference curve inni sirriin nuti fayyadamu garuu isa convex dha jechuudha. Convex to origin ta'e isa dura. Inni itti aanu kan nuti ilaallu the budget line or the price line dha. Budget line is set of the commodity bundle that can be purchased if the entire income is spent. Maallaqa qabu hunda konsumeriin maallaqa qabu hunda spend gochuudhaan set of commodity inni bituu danda'u. Fakkeenya akka example duraatti hamma baananaa fi hamma oranjii konsumeriin sun bituu danda'u maallaqa qabu hunda baasuudhaan. It is graph which shows various combination of two goods that consumer can purchase given his or her limited income and the price of the two goods. Gudii lama jira yoo ta'e akkuma kana irra baananaa fi oranjii piraasiin isaanii jira. Piraasii isaanii sun irratti hundaa'uudhaan konsumeriin sun limited income hamma maallaqa qabu hunda baasuudhaan kan inni bitachuu danda'u graafiin kan agarsiisu budget line jedhama jechuudha. Budget line fi indifference curve garaagarummaa guddaa qaba. Indifference curve jechuun commodity lamaan isaayyuu equal satisfaction pointoota nuu laatan nutti agarsiisa malee pointoota kana pointoota irratti equal satisfaction qabu nutti agarsiisa malee konsumeriin sun bituu danda'u kan jedhu income consumer irratti kan hundaa'e budget indifference curve. Budget line garuu depending on the income of consumer in the price of the two goods hamma inni bituu danda'u jechuudha.
maallaqa qabuu fi piraasii gudii sun irratti hundaa'uudhaan hamma inni bituu danda'u laayiniin nutti agarsiisu baajat laayinii jedhama. Indifferensi karbiin akka baajat laayiniitti inkaamii namichaa irratti kan hundaa'e miti jechuudha. Just indifferensi karbiin ammuma wantoota equal satisfaction namaaf laatan qofa kan agarsiisudha indifferensi karbiin. In order to draw budget line facing a consumer, we consider the following assumption. Assumption inni jalqaba budget line irra gochuu only two goods bought in quantity. Goodii lama jira, good X and good Y. Each consumer is confronted with the market determined price. Consumeriin hundiyyuu market determined price na limited ta'ee jira jechuudha. Amma marge akka argee bituu hin danda'u. Pricein dhaabbata, pricein X jira, pricein Y. The consumer has non-fixed money income. Maallaqni consumeriin tokko qabu fiiksiidha dhaabbataadha jechuudha. Kanaafuu ordinal or indifference curve approach fayyadamne budget line or price line akkamitti akka ka'u mi'a ilaallu. Suppose that consumer has an income and buy two goods X and Y whose price are Px and Py. If the consumer spends his or his entire income, we can construct budget line as M equal to price of X times quantity of X, price of Y times quantity of Y. Mini income. Hammi income namicha namni sun qabu consumerii sun qabu walqixa price X times quantity of X plus price of Y times quantity of Y. Total income isa baaseetni good X fi good Y kana gudii lamaan kana bitataa jechuudha. Px times X is expenditure on good X dha. Amount of X bought times price of X jechuudha. Py times Y is expenditure on good Y. Amount of Y bought times price of Y. We can construct the graph of the budget line with the following form. M equal to price of X quantity of X. Price of Y quantity of Y kana equation kana irratti hundoofneetini graafii budget line kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu waan kana solve goone Y qofaatti waan bisne jechuudha. Graafii kana irratti Y qofaatti waan bisne equation kana arganna. Y equal to M over Py minus price of X over price of Y times quantity of X. Equation ishee jalqabaa kana solve goone Y qofaatti hambisna jechuudha. Yoggusi equation kana arganna. Akkuma beekamu mathematicsii keessatti immoo linear equation fakkeenya y equal to a plus bx yoo jenne y equal to a plus bx yoo jenne b'n slopeidha, n kun immoo y axis dha jechuudha. Kanaafuu asitti y equal to m over py minus px over py times x keessatti px over py kun slope keenyadha jechuudha. M over py kun immoo y axis dha jechuudha. Kanaafuu the ratio of price of x to the slope of the budget line is price of x over price of y. The ratio of price of x to y dha jechuudha. Price of x over price of y kun slope keenya jechuudha. Combination of x and y or combination of x and y on or below the budget line is attainable, otherwise not. Budget line keenya kun kana yoo ta'e y axis in point kanadha kun. Pointiin kun point y axis ti. Pointiin kun point x axis ti. Y axis irratti x in 0 dha. Gama mathematics keessatti beekamaadha. Y axis irratti x in 0. Kanaafuu iddoo kanatti m equal to px times x plus py times y jedhu kanatti x kana yoo 0 goone price of x times x in 0 dha. Kanaafuu maal ta'a? X yoo 0 goone incoming nuti qabnu price of y times y qofata. M wal qixa price of y times y kana qofata. Kanaafuu y qofaatti hambisu m over py ta'a. Akkasuma x axis immoo argachuuf karaa gadiirra x axis argachuuf y 0 goone. Y yoo 0 ta'e m equal to price of x times x qofata over price of x over price of x yeroo n x m over price of x. Kanaafuu x axis m over price of y dha. Y axis immoo m over price of x. Kanaafuu pointota kana lamaan erga arganneeti pointota kana lama yeroo connect goonu budget line keenya ta'a jechuudha. Kanaafuu
Any point under budget line kana asitti pointii A fakkeenyaaf pointii budget line kana gaditti jiru pointiin A gaafa possibilidha. Pointii as keessa jiru kamiyyuu bituun hin danda'amu. Pointii budget line dabalii garuu baajatni konsuumerii kana hin danda'u jechuudha. Fakkeenya as pointii B kana irratti bitadha quantity Y fi quantity X yoo ta'e hin danda'u baajatni isa. Baajatni konsuumerii kana budget line kana limited kan ta'edha. Pointii budget line gadi fakkeenyaaf A kana garuu bitachuu danda'a garuu pointii A irratti bitadha maallaqa isaa hunda baasee miti jechuudha. Exhausted hin taane maallaqni isaa maallaqa qabu hunda baasuudhaan kan gudii kana bitachuu danda'u pointii budget line kana irratti jechuudha. Example kana ilaallu a consumer has $100 to spend on two goods X and Y with price of $3 and $5 respectively. Xin pricing isaa $3 Y immoo pricing isaa $5 yoo ta'e drive the equation of budget line iski the graph dha. Kanaafuu equation budget line argachuuf jalqaba price of X times X plus price of Y times Y m dhanna. Pricing X is 3 times X pricing Y 5 times Y equal to 100. Erga jennee booda pointii Y kana pointii X kana argachuuf iddoo kanaa fi iddoo kana Y axis fi X axis argachuuf al tokko X 0 gooneet Y axis arganna al tokko Y 0 gooneet X axis arganna jechuudha. Yoo X 0 ta'e Y ni amma mee Y qofaatti hambisnu as keessatti 3x plus 5 dhibba 5Y jechuun dhibba hir'isu 3x ti over 5 yoo inni Y dhibba irra 5 hir'isu 3 over 5 X ti. Amma X kana yoo 0 goone Y dhibba irra 5 jechuudha. Dhibba irra 5 jechuun 20. Y axisiin 20 jechuudha. X axisiin immoo Y kana 0 gochuudha. Y yeroo 0 goonu 33 tuqaa 3 ta'a X axisiin jechuudha. Y yeroo 0 ta'u X'n 33 tuqaa 3 ta'a. Kanattiin poointota lamaan kana yeroo wal quunnamsisu budget line keenya poointota kana lama yeroo wal quunnamsisu budget line keenya arganna jechuudha. Inni itti aanu factors that affecting budget line. Budget line maal faktoroota akkam akkamii tokko affect gochuu danda'u ilaalla. Effect of change in income and budget line. If income of consumer changes, budget line kun yoo income consumer dabale yookiin hir'ise yoo pricing commodity suni dabale yookiin hir'ise affected ta'a. Kanaafuu faktoroota kana ilaalla. Inni jalqaba effect of change in income on budget line. Income yeroo jijjiiramu budget line akkam ta'a kan jedhu ilaalla jalqaba. If income of consumer changes, keeping the price of commodity unchanged, the budget line also shifts or changes. Pricing commodity yeroo jijjiirame galiin consumerii incoming of yoo dabale akkam ta'a. Jalqaba budget line is drawn on the assumption of constant income. Jalqaba budget line constant income akka qabuttidha jechuudha. Income nama sun akka dhaabbataa ta'etti. An increase in income, the consumer is able to buy more of X or Y or both. Income nama yoo dabale hammi quantity X yookiin hammi quantity Y yookiin hammi lamaan isaaniitti binnu hin dabala jechuudha. Income yoo irratti immoo hammi nuti binnu hin irrata jechuudha. Assuming that price does not change, price hin jijjiiramin income yeroo jijjiiramu an increase of income shifts budget line to the right. Decrease of income shifts budget line to the left. Amma asirratti ilaalu. Jalqaba isa gidduu kanadha. Income constant ta'een budget line isa point B kana jechuudha. Point B isa gidduu kana jechuudha. Budget line consumeriin tokko qabu. Yeroo income consumerii suni dabalu more quantity of X, more quantity of Y bituu danda'a waan ta'eef galiin isaa waan dabaleef gara fuulduraatti shift godheetiin bituu kana ta'a jechuudha. Income dabalee yeroo ta'u. Yoo point B isa gidduu kana irra jiruuti income yoo irratti garuu galiin namni qabu galiin consumer yoo irratti garuu hammi quantity X hammi quantity Y nuti bituu dandeenyu jalaa irratti. Kanaafuu yeroo irratti immoo shift to the left kunoo isa kanatti gadi irratti jechuudha. Income yeroo irratti immoo budget line keenya kana ta'a. Effect of change in price on budget line. Change in price yeroo ta'u income constant ta'ee jiruuti gatiin commodity X yookiin gatiin commodity Y yeroo jijjiiramutti akkam ta'a budget line. Case 1 price of both goods change by the same proportion.
Piraasiin gudii X's piraasiin gudii Y's proportionii wal fakkaatuun dabale yoo ta'e yookiin hir'ise yoo ta'e kees waanidha. Keessattuu immoo piraasiin isa tokko qofti dabale inni tokko dabaluu baate waan jedhu ilaalla keessattuu irratti. Kees waaniin garuu price of both goods change by the same proportion. What happens if both price of both goods change by the same proportion? If both price increases, budget line shift to the left. Kana jechuun kun iddoo kana irratti ilaala. Jalqaba konstaantiidha. Budget line isa gidduu kanadha. Piraasiin gudii lamaan iyyuu piraasiin good Y's piraasiin good X's if both prices increased piraasiin gudii lamaan iyyuu dabale yeroo ta'e inkaamiin keenya namni duraati. Galiin nuti qabnu hin dabalu. Gatiin meeshaa ittiin binnu gatiin nuti ittiin good Y fi good X binnu garuu dabaleera. Taanaan hammi nuti good X fi good Y binnu nu jalaa irra ta'a jechuudha. Konstaantii inkaamii qabna. Gatiin meeshaa immoo dabaleera taanaan amma binnu hir'isna jechuudha. Kanaafuu inkaamiin dabaleera yoo ta'e budget line keenya shifts to the left. Kun inkaamiin yeroo dabalu budget line keenya gara leeftiitti gadi irra ta'a. Kan bira inkaamii yoo hir'ate immoo noono inkaamii miti. Piraasii yeroo dabalu. Piraasii yeroo dabalu asiin gadi irra ta'a jechuudha. Taatimiin inkaamiin keenya dhaabbataa ta'eetoo jiruuti. Piraasii yeroo dabalu amma good X good Y nuti binnu hin hir'ata waan ta'eef shift to the left. Yoo piraasiin hir'ate garuu piraasiin X fi piraasiin Y proportional yoo hir'ate by the same proportion yoo hir'ate garuu hammi nuti binnu hin dabala. Maallaqni nuti qabnu qixxeedhuma. Gatiin meeshaa immoo hir'ateera taanaan hammi nuti binnu hin dabala. Kanaafuu shift to the right asii ol guddataa jechuudha. Budget line keenya isa gubbaa kanatti. Yoo piraasiin hir'ate budget line isa kana ta'a. Yoo piraasiin dabale immoo budget line isa jalaa kana ta'a. Keessattuu immoo increase or decrease in the price of one of the two commodities keeping price of the other good in the income constant. Piraasiin commodity tokkoo qofti yoo dabale yookiin hir'ate piraasiin X Y keessaa fakkeenyaaf piraasiin X qofti yookiin dabale yookiin hir'ate piraasiin good Y fi income keenya garuu constant yoo ta'e akkam ta'a. For instance, if price of good X decreases while both the price of good Y and the consumer income remains unchanged, piraasiin X qofti yoo decrease ta'e horizontal intercept moved towards and horizontal intercept moves outward and makes budget line flatter. Point of intercept X axis qofatu point of intercept kan X qofatuuni affect ta'a malee point of budget line keenya irratti point Y affect hin ta'u jechuudha yoo akkas ta'e. The reverse is true if the price of good X increases. On the other hand, piraasii Y qofti immoo decrease ta'e the vertical intercept moves upward and gatii Y qofti decrease ta'e yeroo ta'e hammi nuti Y binnu hin dabalaa jechuudha. Kanaafuu Y tunuuni gatii Y yeroo decrease ta'u pointii Y irratti vertical axis irratti upward shift godha jechuudha. Mi'a ilaallu. Kuni piraasii good Y kanadha. Good X immoo isa jalaati. Good Y gubbaarra jira. Y axis good Y dha. X axis irratti immoo kan agarsiisne jirru good X dha jechuudha. Kanaafuu budget line isaa inni jalqabaa isa diimaadhaan agarsiifame kana point A irradha. Good X gatiin isaa hin hir'ate yoo ta'e more of good X binnaa jechuudha. Gatiin X irratti taanaan X baay'ee isaa binna. Kanaafuu garana to the right shift ta'a jechuudha. Pointiin B irratti garuu karaa budget line karaa pointii Y irra jiru achuma konstaantii ta'e achuma irra jiru kun gara fuulduraatti shift godha jechuudha. Siyaas gara A irraa A1tti shift godha. Hammi nuti good X binnu hin dabalaa jechuudha. Yoo immoo gatiin good X dabalee yoo ta'e X'n waddade yoo ta'e hammi X nuti binnu hin hir'ata waan ta'eef A kanarraa gara A2tti akkas shift godha jechuudha. Karaa X qaban. Karaan Y irra jiru good Y constant ta'e achuma otoo jiruuti. Isa kana X qofatu to the right or to the left shift godha jechuudha. Amma immoo price of good Y ilaalla. Good Y ni karaa kana jira. Pointiin B jalqaba isa gidduu kanadha. Piraasiin good Y dabaleera taanaani hammi nuti good Y binnu hin hir'ata waan ta'eef gara B2tti
Baajat laayiniin keenya asiin gadi shiifti ta'a isa kanatti gadi bu'u. Piraasiin gudwaayii dabaleera taana. Piraasiin gudwaayii hir'ateera taanaan immoo iddoo jalqaba sirra irrooti. Piraasiin gudwaayii hir'ate taanaan garuu moora gudwaayii binna waan ta'eef karaa waayii baajat laayiniin keenya shiifti jiraata akkas fakkaata. Egaa ordinaal yuutilitii appiroochii keessatti viidiyoo lamaffaa nuti ilaalle kana fakkaata. Konseptii yuutilitii appiroochii ammaaf isiniif qabadhee dhufeessa kana fakkaata. Kun viidiyoo gosa lamaffaadha. Viidiyoo sadaffaa immoo asuma irratti argattu. Warri chaanaalii kanaaf haaraa ta'an sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waan na waliin turtaniif galatoomaa nagaan turaa.